السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabajamtoota jaalatamtoota uummata Oromoo kan addunyaa mararra jirtan akkam nagayaa fayya qabdanii. Akkuma waliin beekamutti chaayinaala kiyya haaraa kalee banee onnoo kalee banee maqaa kiyya Abdulhakiim Ahmad ofishaal jaa inshaallah onnoo amarraayi as bakka tana onnoo bakka tana bakka kana biroo kootaa subscribe godhaa inshaallah fuula duraa inshaallah wal guddisnaa jee yaada. Akkasii har'a wanni hin qabadhee dhufee biiznillaa yoo rabbiin fedhe notification gubbaan nu dhufu kana akkana notification gubbaan nu dhufu kana akkamiif irraa dhoorkinaa waan jaamu jechuudha. Application saniin irra qabadhee dhufee yoo ammaas bakka takka keessa jiraatte akka bakka takka hin jiraanne yoo amma nama waasaa fayyadamu jiraatte imo irraa akka nama online irra hin jirreetti. Yoo application takka keessa jiraatte akka nama online irra jirre shaniifuu na wajji hordofaa as dhufnee play store kana ni dhufnaa. Play store kana gisee dhufnee onnoo kana ilaala. No root fire khajoo kana ni khatamna. No root fire khajoo kana ni khatamna. An buufadhee jira isin ni buufattanii open gisee itteeni booda onnoo jechuu bu'ee jira. Gisee inni dalaguu isaa wanni beenuun gisee inni dalagee asii as gubbatti bakka kana gubbatti gubbaa kanarratti jechuu wanta nuu fida waan akka qulfii takka nuu fida. Onnoo ammaniin bane start meennaa jechuu bakka kana start ni tuyna. Start tuynaan eegalee jechuu amma dalagaa isaa eegalee jira. Akka dalaguu check godhachuuf telegram irra ni deena. Onnoo laal yoo halaaltan ta'e connect jechuu jira. Hin seenu jechuu hin seenu waan takka dalagutti hin jiru. Onnoo amma as gubbaa halaallu ta'e as gubbaa halaallu ta'e connect jechuu jira. Hin seenu akkasuma imo yoo dhufnee hin seenu jechuu wanni takka hin seenu. Isa kana hoo daleessisuuf dhufneeti as bakka kana kunoo app bakka jiru kana ni tuyna. Namni daataa fayyadamtan bakka kana jechuu namni wifi fayyadamtan bakka kana bakka lamaan kana qabantanii amma gabbuunee fakkeenyaaf amma reefuu imoodha. Imo deenaa imo onnoo an waan hin daataa fayyadamu jecha bakka kanaan tuqaa jechuudha. Maasis telegiraamaa jechuudha. Telegram telegiraama kun waan daataa hin fayyadamu jecha asiin tuqaa. Amma waliin laallagaamee notification akkamiif irraa cufnee moo hin cufnee onnoo amma laalas yoo isinii mul'atu ta'e amma laa kunoo as gubbaa laal dalagaa eegalee jira jechuu. Telegram reef connect jaa amma eegalee jira. Amma as yoo feene as dhufnee onnoo laal agartee raayitii fidee jira dalagee jechuu. Kana fakkaataa jechuudha. Notification hedduu nama dararaa gubbarraa dhufu akkasiif irraa cufna. Yoo isin feesisnee firraa haquu feetes asuma dhufteeti stop kana tuyxaa jechuu dhumate dhaabbate jechuu. Amma kunoo laal notification gasseenuu eegale hedduu nama fayyada jee waan hin fideef hin qaba. Inshaallah waan isinitti hin tolle yoo yaada qabaattanis komentii jalatti na beeksisaa. Inshaallah fuula dura waliin laallaa
nagayaan naa turaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.